የአንድነት የህብር ቀለም አላሁ አክበር
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jecha masjida Jama'al Falaa irraa dhufe maqaan kiyya Jibriil Haajii jedhama. Boolee ganda duwwaa sadiitti argama jechuudha masjidni keenya. Achirraa kan dhufe jechuudha. Dhufuu kiyyaaf yeroo jalqabaatiif akka ajaa'ibaa gammachuu hamtuu haganaa hin jedhamne na dhagahame. Sababni isaa baay'ina uummata musliimaa obboleeyyan kiyyaa hedduu hagana baay'eef kana argee asitti qulqullina kanarra hirmaadhee ajirii hagana kana barfaachuudhaaf gammachuu hagana hin jedhamne na dhagahame. Daraan wanti ittiin ibsu na dhibaa jechuudha. Akka yaada kiyyaatti dirreen kuni uummata musliimaa magaalaa hasaasaa kanaan kan wal madaalu yookaan kan kompeer ta'uu miti. Sababni isaa ummanni qulqulleessuu dhufe kunoo hagana yoo dirree kana dhiphise qaamoleen gaafa idaa itti salaatu dhufan daraan kana caalaa kan alatti salaatan yookaan irra deddeebi'anii asuma keessa wal jalaa yaa'aa salaatanidha. Kanaaf dirreen kun yoo xiqqaate hamman akka itti nuu dabalamu yaada dhuunfaa kiyyaati gahaa nuuf hin ta'u jedhee yaada. Maqaa rabbiitiin akka rabbiin dhahee jara harkaa nuu fuudhu maqaa rabbiitiin hin gaafadha. Itti aansuudhaan daarii isaa gara ispaaltii aanuu kana wanti ani yaadu akka nama tokkootti yookaan akka musliima tokkootti daarii isaa kana yuunivarsiitii musliimaa waliigala akka addunyaatti ijaaramee akka barattoonni keenya walii gadi hin deemne qabxii iskoolarshipii garagaraa barattoonni fidan akka diraan biyyoota gandaatti hin deemne biyyoota gandaarraa akka biyyoota keenyatti dhufan hawwii guddaa hagana hin jenne kan qabuu fi daraan ganamaa galgala adada salaatuun rabbii kiyya ka gaafadhu ta'a. Itti aansuudhaan immoo warshaan guddaan ummata keenya tokkumsee baadiyaa magaalaarraa tokkumsee bifa kamii yoo jette fakkeenyaaf mootummaa yeroo ammaa kana osoo gibira wayii yookaan immoo kafaltii wayii jedheeti ilmaan xixiqqoo irraa jalqabee ka garaa irra jiruyyuu hin fuudhu jedhee fuudhuu danda'a. Uummanni keenya illee osoo tokkoomee bifa sanaa yoo xiqqaati 100tti haa fudhannu uummata keenya kana. 100 fudhannu kana keessa birruma takkaan osoo wali qabanii birrii 100 takka birrii 10 osoo wali qabanii miiliyoona 10 akkasumatti darumaan dabalaa deema miiliyoona 100 deemuu danda'a jechuudha. Birrii 200 osoo guuree uummanni keenya tokkoomee akka ganda keessatti mootummaaf guuramu sana bifa sanaa osoo guurame nama tokkorra fe'aa ta'uu baatee warshaan guddaan hagana hin jedhamne as ijaaramee rakkattootaa fi musliima as gargaaruun ni danda'a. Dhaabuullee ni dandeenya. Tokkummaa akka rabbiin nuu kennuu fi waan yaade kan akka rabbiin galmaan nuu ga'u abdii guddoo qabaa. Rabbii kiyya adada salaatuun daraan dabalee gaafadhaa kana hawaa jechuun fuuldura kiyya inshaallah yoo rabbi taasisee jechuudha. Duraan dursee maqaan kan koo Fu'aad jedhama. Masjida Jaami'ul Falaa kaadhima masjida Jaami'ul Falaahi Daarussalaam irraa dhufe jechaadha. Wanti natti dhagahamu baay'ee na wallahi billahi baay'ee gammadeera. Asitti argamuu kootee baay'ee gammadeera. Gaafa hidhallee dhufee asitti salaatuudhaaf baay'ee hawwii guddaan qaba wallahi. Maal jedhee akka hin beeku. Suuraa mishaa suuraa bakka irratti sirriilee sheexaana yoo jedhan namni martinuu irraa maganfatu sheexaana yoo jedhan waan badaa uumaa badaa namni marti qalbii fi keessa wanni qabaatee fi sababni isaanii lammata ta'ee maasii ta'a. Maasii ta'u maqaa nama jijjiiree suura namaatu bareedaa kan ture fakkata jijjiiree sababa halaaka uummata asiin duraalee ta'ee jiru jechuudha. Kana waan ta'eef maasinni aafaru ma'aasii wal zunuu. Fanti lamada nazita fana gudda. Masjida Jaami'ul Falaahi kaadiyoo masjidaati. Maqaan kee Abdul Hakiim jedhama. Bismillaahi gammachuu kiyya guddaadha. Maaliif jennaani hawaasni kun as keessatti illee akkan argamuuf kaadimman kennallee hirkannoo rabbiif hirkattee ammallee dirri iidaa kana seeraa qulqulleessuuf haalaa qulqulleessuuf
hirmaannaan ba'uun baay'ee na gammachiisadha. مسجدنا الرادفة مسجد جامع الفلاح الرادفة مكان هي مبارك حجي جلما أما أسيتي كان أرجمي فني جمع شو قدّا يبسو بربادا جمع شو نتانا تلاقي دراني قدّا درين كوني دراني أصلا هبل أتي بريدة أما نمني كل سبب في يدري كان متاجرة درين كان حاجة تقصد تدا بالني بريدة على الريد وقادم فجلنا على الريد وقادم فجلنا የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩብ መስከረም ረመዳን አገናኘን በፍቅር ዳግም የአንድነት የህብር ቀለም የከፍታ